بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا أورمو مسلم جلت أورمو مسلم ميديا جلت أرقمتن هندي خيسن دران درسي برنامج كينا وكان سقنتا كينا كان تربر ديمو بقى ربي ولتنو ديبي سجتشا حتى اللي قبي أدى sadarkaa yookaan darajaa olumaa hin qabdu. Sheeka keenna daa'ii galtee beekamaa biyya keenna keessatti ummata keennaaf bu'aa guddaa buuse qabadhe inshaallah isiniif dhiyaadhee jira. Hamma dhumaattiin hordofaan dhaamsa keenya kallattimaan inshaallahu albaarii gama sheeka kiyyaatiin wal isin barsiisa yookaan daa'ii kennaatiin wal isin barsiisa. Isaan galtee Sheek Hasan Abdallah jedhamaa yookaan Sheek Xawiil jechuun beekamanii. mee kallattimaan Sheek Hasan eenyu, eessatti dhalatanii, eessatti guddatanii, eessatti baratanii isaanuma irraa inshaallah baranna. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ani maqaan kiyya Hasan Abdallah Usmaan jedhama. Dhalataa madda walaabuuti. Aanaa madda walaabuuti. Akkasuma bidire. Maashaallah. Eessa barattanii eessatti? Bakkiti an jalqaba kiyya barumsa kiyyarraa eegale aanaa barbaree ganda yookiin katamaa Aroodumaal jedhama. Sheeka keenya sheeka beekamaa Sheek Khadaraa fi Sheek Abdushakuur fi akkasuma sheekotii biraallee kan jiran olaasan achirraa eegalle. Ammoo alhamdulillah achirraa eegalli keenya achirraa ta'e eegasi ammoo gani nu bobbaane baale akbaabii kutaa baalee keessa naannoo akbaabii roobee akbaabii yookiin diina dawa jedhani aanaa diinshotee jechuudha. Sheeka keenya sheeka beekamaa Sheek Saafii Umar Sheek Saafii Umar Eemoo jedhanii achi ture majlisa barakeeffamaa daaru khirriijil ulamaa wa tarbiyati xullaabi maqaan isaanii maqaan halkaa isaanii akkana jedhama achi keessa ture. Asirratti gartee waan isin gaafadhu maashaallah warra madda walaabooti. Madda walaaboo gartee seenaa Oromoo keessatti illee bakka gartee Oromoon irraa burqitee bakka seenaa qabdu bakka hayyootaati maashaallah ulbaariin ijoolleen madda walaaboo hedduun isii ijoollee huffaazaati maashaallah. Biyya keessatti Sheek Saafii jechuun aalima guddaadha. Ammallee gartee magaalaan sun diinshoo bakka eegas ilmiin beekamtu xullaaba hedduu qaban jechaa dhagahimeen sanirraa Sheek Saafii qabu. Xullaabni isaanii akkuma beekamu xullaaba guddaadha. Gaafa tokko lakkoofni akka lakkoofsaatti meema beeknannee lakkoofne beekta ana miira ture darasaa keessatti. Maashaallah. Aga darasaan isaanii nama 4,000 yeroo garii irra dabalamaa yeroo garii 4,000 aga 5,000 jedduu kana jira baay'inni darasaan isaanii. Akkasii darasaan nama guddaadha. Gandi isaan ammoo keessa qaraayisan gandi tokko hommaa tokko kaasoo shakmara jedhan. Ganda kana lamaan jedduu isaanii naanna'anii yeroo tokko ganda kana waggaa tokkollee ganda kana akkasitti darsii kana kennan sheeyni. Warri beekuun beeka addunyaa kana keessatti illee beeka. Nallee darasaan Hasan Shurxaatiin na beeku. Hasan Shurxaa irraa akkasii na beekanii. Maal akkasii dha? Wanni akkasii jedhanii anatu Shurxaa ture. Shurxaa warri amma warri biyya haramaa kana jiru Shurxaan beeka. Warri biyya amma Suudii kana jiru Shurxaan beeka. Tasuma dhuftee nama qabdi. Ani waan amiira ta'eefi gaafa duraa dhukaanumaan suuta godhanii Shurxaa jedhan. Dhufeetuma darasaa harkaan qabatan. Darasaa waa balleessi. Darasaa waa balleessitee yookiin karoora majlisaatiin waan tokko fidan dhufeetuma harkaan qaban. Osoo argina kama qaba callaan argan. Kanaaf achumarraa kaasanii warri guduraan darasaan Hasan Xawiil na beekanii gaafa kaan Hasan Shurxaatiin na beekan. Aamii ta'e maqaa kana. Maashaallah. Kana isin beekan. Akkas ture. Maashaallah. Darasaan gartee Sheek Saafii nama 3,000 amma 4,000 jechuun darasaa guddaadha. Mee inshaallah osoo garteetiin barnaamija keenyatti hin dabarre biyya keessatti daa'ii guddaa turtan jechaa dhagahee gartee gara madda walaaboo haga nageellee booranaa haga garteetiin dallumannaa dayyuu haroodumaal fa'aa eegasiin illee garagaltanii gara maliyyuu kana fa'aa keessatti ijoollee hedduu walitti qabdanii ijoollee huffaaza akka ilmi seentu fa'aa godhaa baatan jechaa dhagahee بيوان سنر رمان نوسيتن الحمد لله كون قد هذا
darasaa an doyu bakkuma dhufetti waa kakkaasaa tura beektanii akkasuma rabbiin ni beektaa namni rabbiin kun qooda namaa qoodu qaba waan rabbiin sii qoode keessa waan isin tolfatte miti beekte rabbi qooda rabbiiti wakka dhufetti namuma kakkaasee nama khayrii tokko namatti himee akkasumatti masjid tokko yoo karaa deemu jiraadhellee daqiiqaa 10 filloo taate ittuma gore dubbiseetuma bira akkasumatti darasaa namni rabbiin qalbii isaa keessa khayrii fedhee bira yoo tin dammaqsiteen dammaqaa beekte achumarratti darasaa ijoollee hedduu gara hedduu haroo dumaalii akkasuma dalloomanaa bidiree akkasuma haga kuunoo nageellettu ijoollee hedduu haga booyyalettu ijoollee asii kaafnee guurree achi fidnee jira akkasuma kun waa'ee kakkaasaati ammoo karaa da'awaa irratti alhamdulillah shirkaadhaan majlisa keessatti wal ijaarree ijaarsaan akka yeroo qaraatiin dhaabatu bakka akkanaa deemnee darasaa nama 20 nama 30 akkasirraan ma'a amiirin al-kubra aajizunee fatti shoora guddaa taphatan jecha dhagahee jira ammallee gartee ijoollee darasaa tana gartee darasaan tun bifa hedduu qabdii ummanni keenya ummanni garteetiin keessattuu kutaan oromiyaadha kaleessuma irraayyuu ulamaan gartee miidhamanii rakkatanii ilmii barataa turanii mee garteetiin miidhama amma gartee biyya olmaa dhuftan kana biyya ollaa dhuftan kana akkamitti ilaaltan darasaa biyya keenyaatiif darasaa gartee biyya oromaa wallahi na gammachiisa yoo ani akkanatti argu biyyan baatitti yoo dinagartu darasaatanii kaatti yoo maar kan qabu kaabbaan yoo maar kan qabu akkasit rakkatanii kitaaba kana bitatanii gara sheekaatitti bobba'anii addunyaa kana keessa bakka fedhe qilee fi eebuu fi beela kan jenne ala bulle kan jenne qorra hin jenne aduu hin jenne kana qilee maraa keessa yoo sheekata siree dandarasan dhangala'anii bakka san dhaqan oofaa rabbiiti ammoo ona kana laalullee ilmi isa dabartelee hin jirtu ilmi biyyaa tabaaftu ilmi biyyaa itti kennaa ilmi baaftu hin jirtu maaliif jennaan ilmi jaalalaatti ilmi namni itti si rakkisee dirqama namni itti si oofuufi ilmi ati mi'eeffattee jaalattee ati itti kaate tokko miti beekte wanni ati qalbii kan keetirraa burqee ka'eessi kaase rabbiin si gargaara ati illee galma geette bakka deemtu ummata keenya ijoollee bakka tanaa dhuftee hin beekne beekumsa barachuuf aalima bira dhufan nafaqaa ta'anii gargaarsa gartee hamma nan jedhamne godhaa fi turanii abbaa ta'anii fi haadha ta'anii fi obboleessa ta'anii akkasitti diinii barsiisaa turanii mee warra kanaan maal jettan waa guddaa kuni waan amma dubbanneellee fidhuwan deemuu miti maali jennaan wanni ummanni sun diinaaf godhan waan jazaa isaanii duniyaa kanarratti illee galchuu hin dandeenye dubbachuu illee hin dandeenye laakiin irrumaatu dubbanna waan rabbiin waan deessee taani ammoo rabbiin jazaa isaanii akhiratti guddaa galata guddaa rabbiin isaanii haa galchu xulaaba ilmii ka ilmiif deemu ilmii rabbiitiif nama deemu akkuma inni dhufeen hin qeebalan bakka irraa dhufeen gaafatan ganda kamii dhufeen gaafatan shayni darasaa nafaqaan irraa fuudhaa ol jedhanii shayni ol dhaabatanii jennaan ooluma ka'anii anilleen kana fudhadha gariin isaanii lama fudhatanii ka isaanuu mana wamaan qabnu ka isaanuu manni isaanii akka rabbi beeku jiru akkasumatti fudhatanii darasaa san sheeka jedhan wayita fudhatan mana galchan sheeka guyyaan dhabeen dhabdaa akkasi beek guyyaan an nyaadhellee nyaaddaa yoo an beelaaf dheebuu bulollee atillee hin bultu yoo an ammoo nyaadhee halkan san bule atillee biizni rabbina akkasumatti nyaattee bulte akkasuma nyaattee bultu akkas jedhanii nafaqaa fudhatan yoo isin ummata kana laaltu mana isaanii yootiin laaltu muunee isaanii yookiin horii isaanii yootiin laaltu wanni ummata kaanii irra dabran tokkollee hin jiru bal inumaayyuu gahan namni lafa qotatu ka waggaa keessatti yeroo tokko oomisha argatu kasunuu yoo barbaade roobni irraa citee badee dhaban kasanuu yoo fedhe wanni waaqin adda addaa dhooftee jechuun dhaban balleessuun adda addaa ummata addunyaa kana keessatti mallaqaa fi gurafa fooqii meeqa ijaarraan tana azoo darasaa tokko ji'a sadii fi nafaqaa itti kennanii qalabuu hin danda'a. Hayoomii nama gama maanaan godheedha. Warri suni intala takka rabbiin bakka isin jiraatitti rabbiin haa tiksu ima jirtii dheeraadha ammallee gara yaakkiyyaa natti nafaqaa bira gara. Sheekni mucaa kana eenyu namni nafaqaa irraa fuudhu jedhan. Ana fudhatee wal fuudhanii bulii 9 bulan. wal fuudhanii warri sun manni sun ijaaramee bulii 9 bulaniyyuu na dura. Na fudhatanii waggaa 10 waliin mana san keessa jiran. Ijoollee 4 ijoollee mana san keessa dhalan. Takkaa guyyaa tokko fuudhanii hin gurre guyyaa kamiisaatiif jumaanumaa saamunaa naa bitanii yoo kopheen kiyyaa na dhumate naa laalanii yoo waan rakkina qabdu sheeka wanni tokko ni dhokfatan hin jiru sheeka illee bitan gaafsa kanaa jira qabu jira bara
qalbii isaaniitiif ta'ziima ilmiitii fi ulumaa'ii kabajuu irraa kan ka'e darajaan kun maraa kana manuu keessa deemee beeke ummanni suni akkasitti ilmi wajjin dhaabatanii ilmi jechuun warra biyyaati sheekni addasaa ilmi biratee yoo ganta tokko keessa galee taa'e maal fida yoo darasaan bira hin jiraatin yoo ummanni sun darasaa hin fudhatin irraa akkasi kabajanii warri kun ummanni kun sheeka kabajanii wanni sun maraa guddina ulumaa'ii guddisuu irraa biyyi keenya jaalala ulumaa'ii illee qaburraa kanarraa kan ka'e akkasitti darasaa kana akkana kabajanii waliin deeman gaafa tokko darasii tokko warra lafa magaalaa irraa dhufe warra tokko lafa itti kennan inni nama qananii beeka qananirraa dhufe lama abbaan isaa nama horii akkasii qabu abbaan isaa bulchaa godina wayitiyyuu amma mucaa kun nafaqaa itti kennan ganta tokko itti kennanii yennaan ganti waan tokko hin qabani qorsoo nyaatanii bulan amma mucaa kana warri kun qorsoo tana nyaachuu hin danda'u ani qorsoo isin nyaattan kana takkaa hin nyaanne waan akkanaatti oolee bulu hin danda'u waan biraa naa kennaa yookiin isin biraa deemaa deema amma mucaan biraatti kute biraa dhaabate sheekat deebi yennaan sheekii gurbaa nafaqaa kalee isin kennine maal taate warra maal si godhan jedhanii jennaani beeyta warri qorsoo naa kennanii an qorsoo hin beeku waan isin nyaachuu hin danda'u wani sun nan kun bare waan hin danda'ani jiri akkasii nyaachuu hin danda'u yeeta sheekane jennaani sheen waratti de warri illee sheekatti dhufan sheeka darajii nu kennitan nu biraa deeme beeyta nuuree waan nufi qabnu kennaafi jirra nu biraa deeme akkasii sheeka akka warri akkana jedhanii miti warra akkamis jedhani qorsoo naa kennani qorsoo nyaachuu hin danda'u miti jennaan amma warri sheeka akkuma ta'e illee haa ta'u bes ammumatti deebis mucaasan numatu waan godhu godhee mucaasan horata jedhanii ilmi irratti nama wanni akkasii irra ilmi namatti nama jabeessu hin jirtu beekte wanni sirriirra ilmi nama kakkaasu hin jiru akkasii fudhatanii waggaa lama muusadii mucaan sun warra san waliin jiraatanii booda. Allahu akbar. Manni keenya uummata akkanaati. Uummata ulumaa jaalatu. Uummata akkana ulumaa jaalatu. Akkana ulumaa xulaaba ilmi kabaju. Akkana waan maraa waliin akkanatti ulumaa waliin dhaabatan. Akkana turan sadarkaa isaanii ol gaafatan kun. ammallee gartee jennee rabbiin gartee addunyaa irratti illee rahmata isaanii qoree akiraa keessatti illee rabbi jannataan isaan haa gammachiisu hawaasni keenya keessattuu warri gartee xullaaba ulamaa fuudhatanii haga ammaa aalima jechuun xullaaba gaaf tokko ammallee asirratti qissaa isiif hima magaalada Dodolaatitti Sheekh Jamal Kubbaayoo jechuudha gamoon ooltanii darasaa 450 amiirri darasaa ana magaalaadha nama Sheekh Jamal Kubbaayooti darasaa ijoollee dardara hawaasni sun rabbi umrii isaanii ammallee rabbiin gartee muraada isaanii haa guutuu fi ijoollee magaalaa keessatti illee fudhatanii baadiyaa keessatti safara tokkotu jira waabee burqituu jedhanii fagoodha darasaa torba gartee fuudhee deemee guyyaa kamsaadha naannoo san guutamee beeytu darasaa gartee torba qabalee torba irratti darasaa 49 guyyaa takkatti qonnee fidde darasaa torba anatu waabee burqituu san fide fagoo bas labi fagaatti at least daqiiqaa 30 olli isaa sadii deemtee fagoola kan achi fidne darasaa torbaa finne maamticha dubbatee yoo xiqqoo akkana dubbadhu torbanuu qata torbanuu fudhatanii ana ammoo gartee nafaraan kee magaalaadha magaalaa jira anallee itti daran eegasi ijoolleen sunniin deemsaa karaan fagoodha garuu warra san biraa garteetiin deemsaa roobatu jira yeroo roonni hin guuta ijoolleen sunniin waan naan jette latti nutti illee fagaatu ganduma san nu wayyaatti jaalala uummanni sun nu qabu jaalala warri sun nu qabu dhiifne amma akkana gadi deemuudhaan akkasitti ilmi barachaa turanii maashaallah ulbaarii kanarratti inshaallah meedhaa fi gaafii dhumaatti gartee isin gaafadhee eegasii gartee gara barnaamija kennatti deemina mee wanni sun qunname jira yeroo xullaabaa keessatti amma bakka keessatti heera mootummaan heera qabaa heera jira ijoollee gartee eenyummeessaan qabne jira mattaaqaa jechuudha kanarratti gartee ana waan qunname jira jechuudha gaafsanii gara mootummaatiin wanni irratti jechuudha xullaabota irratti mee wanni sun qunname jira waan ajaa'ibaati barbaanyi keessi guddaadha gaaf tokko qissa ajaa'ibaati jira beekte anaan mucaa tokko waliin kaane da'awa goonenne mucaan kun ammoo xiqqoo narraa fahmii qaba xiqqoo quraana illee fixee ammoo inni reefu riyaadaa fi kitaaba tawhiid akkana qaqqara'a hadiisa jalqabne dura riyaada qaraa inni ana ammoo 40 jalqaba 40 amma jalqabee xiqqoo hadiisuma guyyoo hadiisa gadeen finne walakkuma isaa jira asoo akkasitti ofu jiru da'awaa goona guyyaa jummaa sheekin ergan hin jiru qaltiin hin jiru taphni hin jiru sheekin ergan deemaa ganda akkasii dhaqaa ganti sun ganda fuquraatti da'awaa itti godhamu jiran ganti kun beektaa ammoo ilkaanii nama nyaata yoo waa dubbatan
wanni darasaa sheeka sanii achi dhuftee darasaan biroolleen dhuftee waan tooxidaa keessa baanii jennaan nama nyaatan bineensuma wallaahi ajaa'ib rabbii kennaa kana bara hin dhufne waan tokko ajaa hin qabnu sodaannu hin jiru wanni tokko gara ittiin ergan bas fira deemnee ganda kaan mazza kaan dhufne haga sa'aatii 5 akkanaa firaa ganama subii seennee firaa eeynee ummati dhufee jennaani ummanni sa'aatii 6 masii guutaa sa'aatii 6 masii guutamee jennaan mucaan kuuni ati salaata booda ka'i ani salaata dura ka'a tooxidaan geggeessine inshallah wanta tooxida gadi himnee tooxidaan tumurra jedhe barbaanni keenya tooxida wanni maan galtee haga tuunulle fi sabilillah Abdallah bin Mas'ud radiyallahu anhu sanuma dubbiin jedhe amma mucaan kun ol ka'ee in dubbate bismillah jedhee khutbaa ofii gaffixateet man laqiya allaha walam yushrik bihi jedhe hadiisa kan gadi ofii gadi fite hadiisa amma hadiisa waytiin hadiisa kana gaffite tokko jaarsi tokko lafuma ol ka'ee dhab jedhee abboon ati ooftu kan dhab amma dubbiin lola taatee jennaan amma khutbaa dhabanii jedhee mucaallee nama aqli qabu ifiraa callisee gattaa'e us jedhanii gatta'isan in taa'e mucaan nagam filmaa taa'e وإنت صلاة بودار ربنا السلام عليكم الإمام نجري وإنتين قرب بيتان السلام عليكم جرب ولي والكينو يرجع بقى علمي وذي لما علمي كم علمي كم دكان اللي بيتا حرارن عجائباتي بس أنا أقول كإيه أنا اللي بكون ريفت أنا أبي كان الحديثة اتجاه كذا وإنت أنا كان حديثة كان سلا لما تبدأ حديثة كان قديم فيتيني كاتر فاني لك بتنا كان نيجي شو ما لو أنا أما جنان أما أدو ننكبتين mucaan tokko keessa utaalee ala gabbahee baangaa ka fudhate wat baangaa yookiin albee kaagan dheeratu kan ka fudhate wajjeesu fedhaa bada shahiida iyyuu inni tawxiidan inni fi fuqraa inni ammoo waa karaa inni haqarra jiru siyaa beekte inni faan miidhamoota kana godha warri sun ammoo ummanni sun eegasii boodan turan ummanni sun eegasii dhawaata madrasaa akkasii deebisaniin keessaa rabbiin baasee qulqullaa'anii shirkii keessaa bahan amma tokkolleen jala gabbahe kun ammoo nuuf lola tokko ammoo nuun lola tokko nuuf lola gabbanii jenna wali kun lamaan adoo duratti lolli nutti hin bu'in wal qabatan amma ala kanatti wal qabateen inaan tokko kanuun lolu kaan gurra kana qabanii ciniinan kanuuf lolu kaantu ciniinee beekte gurra qabee ciniinee gurra kana si daddaan kute Allahu akbar wayita uummanni alatti gadi fiigan nama masjida keessaa ala gafiigan ullee daawaa achi dhaabne namni ala kanatti ul'ee fi iyyannaa fi dhiitu wanni tokko hin jirtu ali kun guutu amma ijoolleen harkaa fixanii agartee nam tokko jaarsi tokko ol ka'ee nama humna qabu namni balbala masjida kana gadi jattan namni alaan bira gabbay ammoo ajjeesu bara waamne namni ijoollee tana nama wali buuse waan hin taane wali buute toohida jettee asi waan hin taane wahaabiin dhuftee biyya balleessite jedhanii amma nugatti gargara imaamni illee ammoo warra san waliin jira laakiin ammoo warra nuuf dhaabate sala ijoolleen tana harka duute way burwan biraatiin naqaman jedhee nuuf dhaabate balbala kee dhaabate balbala cufee ijool hin dubbatina yeroo dubbatan sin fajjeese jedhee durifanne amma beeytaa ta'ee dubira galee duraa kan akka duraa kan hin jirtu amma gurbaan kun nama jajjabaa ol makka namni digdami anaaf naga atillee nama kudhan firaa dhowwa atillee nama kudhan firaa dhowwa isin sadeenu nama kudhan firaa dhowwa nama asiiru nama shantama jaatama kana keessa jira nama kudhan yookiin digdama iyyuu aninga bas namni ijoollee sana tuytan ardhume haga akkasitti nu masjidan keessa khutbaa bara sa'a torbarraa qabee sa'atii kudhan nuggan utuma akkasitti masjidan kana keessa maskootii mara nu cufanii namni duuba kanaan maskootii nu cabsa dhagaan wallahi tume dhagaan masjida duuba kanaan maskootii nu tumanii ganda saillee maqaan dhawwa namma ganda beekama amma tawhiida ganda tawhiida amma akkasitti gurbaan kun akkasii gaa nu bira dhaabatu asraa salaatanii akkasuma salaan manni kun masjidatu salaan ala salaatanii hadee bukuun taree kun beeltee ajjeeftee achuma beelaaloo taree kun waan ta'u ta'e achumaan tare amma nu guuree namni tokko akkasii nama irraa eegu mana isaatti nu galee waan nu nyaachisee akiraaf ganda keessaa nu baasee calii tokko nu dhiyaasee ijoollee yoo isin achi isinitti dhufan dhagaan calii rabbii kun guutu yoo isin achi isintu yartuu nuun jedhe ana kana isinii tumse an rabbiif tumse malee isiniifillee miti waan isin deemtaniif kanaaf tumse kanaaf asin booda fudhaa dhowwaa yoo dandeettan namni sun du'e isaa rabbiin isaa haraa moo jiraatillee gaafsa inni dhukkubsatee kamani dhukkubsatee gaafa hin beeku rabbiin rahmata isaa haa godhu yoo jiraatillee akkasitti nama sani rabbiin nu godhee guyyaa sana akkasitti achiin baane achiin galle dubbiin keessa dartu waan takkaa lama miti hedduu jira maashaallah isa akkana gurgurtoo itti qabna dhugama sahaabaan rasuula rabbiillee sallallahu alaihi wasallam gaaf kaan Abdullah bin Mas'ud namni gartee ittiin dhaqee quraana dhageessise warra Qureeshaa jechuudha
gurdaa qureeshaa Abu Jahl faatu jira akka garteetini warroonni bebeekamaan akka Waliid ibn Mugiraa fa'a jira gaafa gartee Rasuul alayhi salaatu wassalaam dhoksaan gartee barsiisanii beeytanii haa ta'u dhaqeetiin suuraa garteetiin suuratul Rahmaan na fakkaate Ar-Rahmaan irra qara'ee'a dhukkee itti baasaniitiin achiitumanii galchanii gaafa sanillee gartee Abu Xaalibtu gartee tumseef na fakkaate akkasii sahaabonni hedduun aga gartee Abu Zarr al-Ghaffari fa'a garteetiin dhahanii tumanii garteen beeytanii diiniin keenya gartee bakkuma marattu ulumaa'onni keenya kutaa baalee amma gartee Sheekh Muftii baalee kaa jedhamu Sheekh Bakri jechuudha Sheekh Bakri maashaallah sareetti ergaa turanii beeytan itti gadhiisaa turanii shirkiin bakka maraayyuu gartee lolumaan garteetiin bahee amma qulqullaa'e maashaallah rabbi ummata keenya mallee haa tumsu wajazakumullahu khairal jazaa inshallah al-baari amma ustaaza kiyya barnaamijni keenya gartee inshallah dubbiin nun taree jira ulumaa'onni gartee biyya keessa hobba'aa jiranii mee gartee sadarkaa ulumaa'aa rabbiin maal jedha sadarkaa isaanii inshallah nu ibsa Allah subhanahu wa ta'ala akka rabbiin subhanahu wa ta'ala quraan isaa keessatti ibsee dubbate fadli ulamaa'atii fi mootii ulamaa'atii du'a ulamaa'atii fi sadarkaa isaan qabanii fi jiraa fi du'a isaanillee akka ulamaa'in subhanahu wa ta'ala ulamaa'in nama kabajamaa ta'an rabbi biratti illee bani aadam biratti illee addunyaa tana keessatti illee akhiratti illee akka imaama ta'an rabbi subhanahu wa ta'ala bakka hedduu quraana kana keessa nu ibsee jira akkasuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam nabiilleen akkasuma nu ibsee jira akkasuma sahaabonni taabi'oonni ulamaa'in gurguddaalleen fadli ulamaa'in asuma ulamaa'in ta'anuu akkasuma isaanillee dubbatanii taariikhni nu galmeessee jira alhamdulillah كناف ربي سبحانه وتعالى قرآن كان كيسة ويتدبته ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الآية والله كما لنا التلتعانتم نجم ما تشفت لنا ما الجناني ربي سبحانه وتعالى أكا جائبة صفة علماء أسكيسته ميجسة ومن الناس